Nageenyi kenna bakkuma jirtanitti isin akka qabuun mucaan isin na bira argitan awwal jedhama. Akkasumas namoonni chaanala kiyyaaf haaraa taatan share, like, subscribe gochuun akka na jabeessu. Samoonni kana diraamaalee adda addaa wantoota kolfisiisoo baatota bareedaa ta'an wajjin dalaguun qophoonee haala duree bitannee jirra. Isin immoo jajjabeessitanii yuutuubii kana subscribe gootanii akkuma galchitan diraamaadhaan adda addaa oosaqaan garaagaraa isin dalaginee fa'aa bittinne isin boona ammaaf ta'u jirtu kana subscribe godhaa. Like Asama harka fuune jaalatamtootaa fi kabajamtoota chaanala Awwituu hundaaf egaa hin banne walitti deebinee jirra. Nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haadha qabu isiniin jedha. Torbaan lamaaf akkas addaan bannee turre anis fayyaa qabaa kun uummata kan taane nagaa uumaaf badee dhiifama isin gaafachuu dhufee. Asumaanis Ramadaan Kariim nama barana soomee waggaallee soomu rabbiin nu haa godhu. Waa baay'ee qabannee isin dhufaa jirra malee isin irraan bannee haga isin irraa turreef dhiifama guddaa isin jedha. Namoonni chaanala kiyyallee subscribe na godhaa turtanis ka share na godhaa turtanis akkasuma sa'aatii akka guuttadhuuf viidiyoo keenya ilaalaa turtanis baay'ee isin galatoomfadha isin jedha. Ammas galanni keessan hin badinii ammallee yoo isin qarqaarsa isin biraa hin jiraatin wamaa takka godhullee hin danda'u. Ammallee akkana qarqaartanii share laa gootanii subscribe na gootan abdii isin irraa qaba. Ammas sooma kana keessa xiqqoo hin ulfaata hojjechuulleen waan ulfaatuuf nurrallee akka hin laalle isinin jedha. Ramadaana booda wanni nu qabannee dhufaa jirru waan baay'eedha waan hammaan hin jedhamne waan isinitti tolu yeroo san arguu dandeettanii ammaaf yookiin afaan naaseellee callisuun fedhu. Namoonni baay'een koomentii irratti maaliif baddee maaliif dalagaa dhiistee naan jedhaa jiranii. Ani dalagaa hin dhiisnee torbaan lama isinirraa ture. Haga isinirraa tureef dhiifama guddaa isin gaafadha. Namoonni baay'een gaafii baay'ee na dhiyeessaa turtanii. Gaafiin isin na dhiyeessitan kun gaafii baay'eedha. Tokkoffaa maal jedhaa? Ati biyya kam jirtaa jedha. Ani biyya an jiru biyya Kaayiroo. Kaayiroo jechuudha jetteerta namni na gaafatte kun Samiira. Kaayiroo jira. Kaayiroo biyya Ijipti jira jechuudha. Gaafiin lammaffaan jaartii hin qabdaa. Jaartii hin qabu nama qabu si fakkaate jaartii hin qabu. Maali? Ati jaartii hin qabdaa? Amma miti gaafii akka gaafii na gaafatu gatiif galatoomii amma rakkoon qabu. Namni waan nama dhagame tokko fi waan yaade tokko nama gaafatuun waama jiru. Kanaafuu koomentiin baay'eedha. Koomentii takka keessaa yoo isin dubbise waan baay'eedha. Jabaadhu si bira jirra naan jedha. Galatoomii baay'ee si galatoomfadha. Na bira jiraachuu keetiif ammallee na jajjabeessee akkanumatti maaliif yoo isin jajjabina gara keessaniin hin jirre ani uumama takka addatii uumamoota akka godhuu hin danda'u isin galee. Kanaafuu ammallee nu jajjabeessaa waan baay'eedha wanni qabannee ishee dhufaa jirru. Yoo isin garuu nu jajjabeessine ta'ee uummata akka faayidaan takka hin jiru maaliif yoo akkanaan iyyaa oollee wanna jennee maa faayidaan qabu sheerlee akka nu gootan abdiin sirraa qaba. Ishee koomentii baay'eellee isin dubbisuuf sa'aatii fudhata. Koomentii takka irra deebi'ee isin keessa deddeemee isin dubbisa. Kaayiroo biyya dubartiin itti baay'attu san jirtaa? Biyya san jira. Maa dubartii sarkii farra agartaa mire akkasiin baay'attu. Achuma jirra waan ta'eef maa miti isiillee jiruu fi jiraattii maa jiraattu. Lammaffaa gaafiin itti aanu ishii keessa deemee isin dubbisa. Biyya teessan san yoo dhufee nuu qeebaltaa. Si qeebala harka lamaan osoo ati achiin ka'een guyyaa lama sadi irpoortii bula jechuun boolee bulee dhufee si fuudhu jechuudha. Kottu biyyi teenya biyya nama simatti malee nama jibbitu mitiidha. Koomentiin baay'eedha egaa hordoftoota kiyyaa sa'aatiillee baay'ee haasa'uuf hin barbaanne maaliif waan tokko wal yaadachiifnee addaan deemne jedheeti. Wanni isin jechuu barbaadu irra guddaan sooma booda diraamaa ajaa'ibaa tokko qabadhee dhufaa jira.
itti ifaajee waan meeqa ta'ee qabadhee dhufaa jira. Ifaajee kiyya san akka lafatti ni jalaa hin balleessinii. Sheerri yoo amma naa gootanii jecha haasaan isinitti himaa jiru kana yoo sheer naa gootanii yeroo san namni sun qophiin eeguu danda'a namni isinitti sheer naa gootan san. Isin kanaafuu sheer naa gochuun akka na gargaartan isinin jedha. Wal haa guddisnuu, wal haa qarqaarruu isinin jedha. Hordoftoota chaanaala Awwiituu hundaaf galatoomaa ammas furii na jajjabeessaa turtan irra deebi'ee isin galatoomfadhaa. Turtii gaarii Ramadaan Kariim.